ديدا ما كاتنا جلا مفترة harme ormaata gaafa isa dhiyoo fudhanne san hin beeytaniini ka ijoollee abbaa warra caalaa waliin fudhattan sani ijoolleen ambaa laallattee jirtan waan naannin kaa'umsanii yaaddanii maana jalaa yaaddoo taree maan rakkoo qabu ka ijoollee warra haajisumaan deemtee barattu san barattaa yoo hin ta'in illee ijoollee hedduu kuffisan jedhanii baay'ee yaaddee jira harme yaaddee lafiitiyyoo maa abbeen agartaa miqamadii kana mara galchaa yoo sin barsiisin eenyuun naa barsiisaree rakkoon qabaatu achi bakka ijoolleen deemtee barattu san baratta. Ishi harme ishi laalladhee dhufaa bakka hayyee akkas ijoolleen deeman san laalladhee ishi akkas godhi kaalee oddoo tana haara. Bakka najalaan gaddi lafeeti haadeen ta'ee sabbaasii dhayti bakka biraa deemtee baratta najalaan gaddi bakka baay'ee natti dhagahame maa akka ati bari barnoota dandeettu beekaa wanni sun maa bari carraa dheedhani bakka najalaan ijoollee baay'ee kuffisanii homaa miti bakka ijoollee warra abbaa Usmaan deemsisan deemtee naa baratta ishee ati doktara naa taataayu goobasiiti bakka najalaan kana fuudhii mana galiiti laaqana nyaadhu anlee abbaa fagaattu eegee galgala waliin mari'annaa rakkoon hin jiru na jalaan gaddin na jalaan gaddin lafeeti anlee koboota kana itti geessa. Abbaa fagaattu galtanii as goraamee hoolata tana beelee waa kennaa fiira. Hoolata tana hoolotira bitu waa kennita. Maal abbaa fagaattu nagartanii hojii baay'ee harkaa qaba. Maaluma kama hoolota tanatti waan kennine maaluma jettati dootana. Isi yeroo baraa batartan irraa afaan ofiisa. Harka namooti atitti bitaan. Baga galtanii sinitti barbaadee waa wahii sun marii adda jedhee. Deemee garana gaaddisa kana jala teennaa gaaddisa kana wayya aduun qoraa bonni dheeratee waan himuu hojii barana. Abbaa fagaattu bona baranaamu aduun isaatu. Rabbuma rahmat ofiin haa godhu maal bonni dheerate yeroon qonnaallee gahe. Amma mee dharii fadhaamee waan hajamtiratti. Wanni isiniin jedhu mucatti fagaattu qabdiin jalaan sun jalaa hafte mee roobee kanatti hin barsiisan jedhani achi gad deemtee haa barattu. Maal goota amma yoo na achi barattee fittee silaa maal gootii yoo na achi maal baratte yoo heerumte wayyu intalli. Maal jettan abbaa fagaattu mucatti daa'ima haa heerumtu jettani. Haa heerumtu amma gahee baratte. Fittee maal fitte jedhaan jirtu qara. Anaa ka warri kiyya daa'imummaan na heerumsiise akkana cabe. Isiin hin baratte. Caban qabdu ilmoo dhaltee ilmaan kunoo ilmaan meeqa dhalteetii lafaa qabda kunoo. Amma mee marattu mucattii haasoysiisa waan isiin jettuun galgala walitti deebi'a. Hayyee mee haa ta'u akkuma jette kanayyuu. Allee galee mee laaqana dalaga. Mee dafitu. Fagaattu. Fagaattu. Amba. Mee kottu. Teessoo isa fudhadhu itaa himite. Maana barbaaddan? Maali wanni haati jettu kuni maali wanni haati isin jettu kun? Qabxii ture jala hafe dhiyoo tana kutaa kudhanitti maatirikii fudhadhee tureemi maatirikii kutaa kudhanii fudhatamu. Maali? Qormaata. Qormaata. Inni yoo namaa dhufe silaa kutaa 11 baratanii 11 irraa 12tti taranii. Maali ijoolleen baay'een kun 12tti fixxeemi? 12tti illee yoo namaa dhufte yuunivarsiitii faa deemu. Amma maal yaaddaree amma? Amma hiriyoota kiyya biraa hafu kiyyatti hedduu gadda abba garuu kolleejjii wayii ka barsiisu hin jira jedhanii. Amma yoo achi barattee sageettaa miti hin heerumta amma. Ani heeruman barbaadu abba heeruman barbaadu hiriyoota kiyya biraa hafu hin barbaadu. Akkana jettaa? Baradhee isinillee guddisee lammii kiyyallee guddisuu barbaada. Hayyee mee eega jettee deemnee si galmeessinaafa. Ishi yoomi deemu? Deemnee mee ilaalleetiin deemnee si galmeessa rakkoon qabu mee ilaalla. Ishi abba galatooma. Tole hayyee. Ishi.
فقاتو Yeah. أديم كبكجين سنتين Ashi abba. ما جولين في إساتي قلمونة جت Kolleejjii Rift Valley jedhamu tokko bareedaadha. Isatti namni barate hedduu sirrimatti wanna baqa kolleejjii kaayoo qabu wayiiti. Isatti barachuu fedhaan. ما هاتو كبك بريدة سيفيدس برسيفتشو فدان ما يندمنا كمارة Baqa isuma wayyaa Rift Valley matti nagalmeessaa baqa isumatu bareeda. تولي 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 Ante mu barbade lubuki akas nanjede demi dem kai kai oh askoto shageto shageto oh askoto kana سماس نقدروا بنوي كلاسير دني كلاسير يا راس ما كان kana kanwan jalqabna afaan makenya Nursing qabna damee fayyaa jechuudha. Amani farmaasii dhanii qabna. Aayit dhanii qabna. Akkaawuntii akkasumas seekreetarii dhanii qabna jechuudha. Kan fakkaatee sagantaa sanarratti kan barsiisu. Sagantaaleen nuti barsiisu immoo galgala ammallee hojii dhagaa jimaa taatee fi sanboota yoo wajjin barsiisna jechuudha. Kana keessaa kan isin taphatanii jechuudha. Narsingiidhaan dhanii fayyaa jiru. Namni kun waggaa sadii xumuramaa. Yang sama kasih kembali jadi korban, baru dengan mau organ saja ditunjuk itu organ saja boleh kembali ke sini. Maka rumah saya barang yang baru tagaris ni aku ini kalau tu masih asyik amma baru ni om ini full bar sini pula asyik kan asyik sekarang Abba, hedduu isin galatoomfadha. bakka bareedaa tullee akka baratteetti Ammoo namni kolleejjii Rift Valley sanitti barate hedduu jijjiirama fidee hin argitan abba akkatti ani isin boonsu baradhee isinillee gargaaree. Ana fagaattu maal jirta maal ima keettaati kun waaf jenna Rajaa fi danfisaa raameedha fidataa. Abbaa fagaattu maa turtan sila qaatuma gad isin eegaa alaalaaf isin godhamu waa dabalachuu qalbiin isin kajeeltu. Fakkiin kee kun achi siquumi Isaan abbaa fagaattu akkasii teessoo kana dhabdeettu sila ati azamana godhuu fi anuma ergachuu fi atinna akkanatti teettu sila eessa turtan eessa baddanii dhuftana? as jaarsummaa ganda warra abbaa shadaata akka ture dhufe sanumaaf ture waan biraatiif miti Maalatti ni minaare? ganama sitti mee jaarsummaa san deemaa jira jedheetti ni sibiraan deemne Ani abbaa hin qalbisnelle xiqqoo mataa wayii kanan na bowwaafataa ganama wayita isin akkas jettan. maanatti ni mirree waan sila abbaa tanillee bira ibsi geessine Mee akka itti buleen laale yoo na dhukkubee hin deemna dhugaa mee dhugaa?
Hayya kaamee maal abbaa talilee bira ganama deemuu qabna akkanatti eegas binatti himuu dhabdee bar. Mee dhugaa bunaan deemna ganama deemna. Haara fagaattu? Fagaattu? Horii elmitee geessineeree haa deemnu ka yoo waan dhayu malee warra fayyuu argannu abbaa talilee bira. Geesse qabbee. Adeemi ka adeemi. Hayyee. Dafi. Abbaa fagaattu? Garaa kana keessa illee naqicee. Na fursa. Mee isuma bira geenna waan ta'e maraafu abbaa talilee kun nama jajjaba jedhanii namni baay'een itti deema. Mee isuma bira geennetti ni ilaalla intala abbaa Jamiilaa sanillee qara isuma bira fidan jedhanii. Mee isuma bira geennetti ni waan ta'e ilaalla kaamaal amma wanni goonu maaltu jira. Jabaadhu. gaafsan isin fudhatan sunniin ka akkamitti isinii kenne maal isinii jedhee isinii kenne gaafsan? Tokko aarfadhu naan jettani tokko immoo dibadhu dhadhaa wajjin mataarra kaayadhu naan jettan isallee lamaanuu godhadhee jira ammallee mee yoo ka biraa naa dabaltan jedheetumaa dhufeen. Sirri amma isuma isinii kenna moo amma ree ka biraa jijjiiree isinii kennaana? Mee laalaa kaa isin waan ta'uu beeytanii isinuma beeka. Isallee yoo naa kenni jettan isuma deebisee isinii kenna yookaan isarallee ka wayyu bara hin jira qorsi. Innillee sirri mannaa fayyadee jira ka isarra wayyu osoo naa laaltanii amma ammoo. Eshi rakkoon qabu isinii kenna. Amma tokkotu jira beeytanii? Amma isa ila qorsa kana amma ila kunoo qorsi kun jechuun waa hedduuf isin fayyada. Unkaan isinii miti ijoollee teessaniifuu fayyada kun. Bara argine kaawwala nuu kennitanillee baay'ee manuu fayyadu. Amma qorsa kana jechuun isinii kenna fudhattanii ganama buna gurraacha keessa buuftanii dhugdan. Foodhaa kana fudhadhaa. Ammallee kanaan fudhattan. Inni kun immoo tuyyuu galgala yoo fayyadamtanillee rakkoon qabu garuu isa kanallee bunumaan fayyadamtan. Buna aananiitiin fayyadamtan kana. Suni buna gurraacha kuni buna aananiiti. Qoricha kanas bunumaan fayyadamtan. Kanammoo galgala fayyadamtan. Ka jalqaba isinii kenne buna gurraacha keessatti ganama fayyadamtan. Kanammoo galgala fayyadamtan buna aananiitiin. Akkasii fayyadamtanii ka aarfattanillee isin yaa dabalu? Osoo naa kennitanii bareedaadha iyyuu. Eeshi. Amma kunoo qorsa kanas jechaadha. Hin aarfattan. Bishaan ho'aa keessatti danfistanii jechuun bishaan ho'aa isaa san aarfattan. Ka isa bishaan isaa irraa dhama bahe san immoo tuyyuu hin dhiqattan. Kanammoo galgala moo ganama godharee? Kana galgala aarfattan lakki. Akkas godha. Barakadha. Kota nuru senje nagiya, nuru sene ababagiya. Nuru senje nagiya, nuru sene ababagiya. Nuru sene. Nuru sene. Matilile. Nagaa jirtu? Akkam nagaa. Seena. Wayyaa qabdu? Akkam nagaa. Maal akkuma deemnaa karaa fagoo wana keessan kan? Maal lakin ijji ta'a. Obsa. Mee dhukkuba Matilile? Akkuma godhu wallaalu. Sila yoom eegale? Mee isuma gaafadha. Akkam si godha haadha fagaattu? Abbaataniilee akkuma naa gartan kan kunoo na fuusa bowwoo yoo jettan isaanii waan garaa kana keessa nan gaafatina muraa jettu Obsa. hafuura na kuta Maali yoom eegale? narra bubbulee amma ganama kana natti jabaate. Amma akkam gootan isiniif fakkaata? Qoricha tokkotu jiraati. Asiin dura isinii kenne akkamiin fayyadamne? Asiin dura isin naa kennitan xiqqoo isii fayyadame yeroo saniif natti fure amma kunoo natti deebise. Ammallee qoricha tokkotu jira isinii kenne.
Qorichi suni tokko hin jiru beetanii tokko boruun dhufaa boru isin ergisiisa. Amma immoo laman jira qoricha lama ammoo amma isin kenna akkamii? Amma naa kennitanii? Tokko ammumaaf isin kenna tokko. Mi'a sanumaa itti kenna. Ofii akkam godhan? Sila amma kana. Beeratti daddafaa abbaa taliilee. Eshi rakkin hin jiru. Amma kana takkatti buusaaf kun garaan guba jettee bara. Saniif isiif saniif fayyadamu. Ol jedha. Gadi jedham jalaamee gadi maradha. Jalaa gadi maradhaan. Akkamii yoom eegaleen wanni kun? Bubbulee maala wanni namni dubartii kun garteellee waan himattu. Eeganatti himte amma kalemaa dheengatta. Bara wanni akkanaaf qorrallee ta'uu danda'a. Halkan na fuursa jettee bara. Hin fuursa hin dafisiisa hin isa uumaan goon hin qabu. Maal isinillee wayitee isin akkasiin isinitti awwalaan himattu san sila isinillee hajaan namaa tun lafa nama hin geessiftu waan jedhu. Kan dheengadda jaarsummaa wayii irra amma qorichi tokkotu jira ammallee san ka nyaatutu jira. Sanillee isinii kennaa fi fudhattanii galtanii sandooti kennitanii. Manatti kennitanii. Galgala moo ganama kenninaa? Amma san sa'aatiin osoo guyyaa irratti fayyadamte bareeda. Maaliifuu namni wayitteen inni seeraan waa nyaatu guyyaa waan ta'eef. Qorichi ulfaatuun isaa Sayen nuru senjena gaya, reb nuru sene ababa gaya. Sayen nuru senjena gaya, dawani ota alabe. Isanu madin, yomaran turofne. Kabira bule insan, naman sensen ofne. Wante zara haje. Tanilee. Mee amma qoricha baay'ee nu kennitanii. Kaan illee isinii ergina jettanii. Mee amma waan ujuraa walumarratti mee waan ujuraa maal jettan? Ka ujuraa san akkam gootan isinii fakkaatu. Kaan wayituma sila nama isinii erguun isinii naa kennitanii. Kanneen ka amma isinii kenne tokko qarshii 7 godha. Ka amma ka sila nyaattu kan ammootu isa laaltaniituma kafaltanii mee tokko godha. Jedhaa maaluma waan tokkuma godha. haqateessanii jedha. Sirriidha lakki. Sun immoo akkuma xiyya ta'e laaleetuma isinii himiyaan qorichi kunillee argamu beektanii. Sababuun sanii an amma isinillee saalfadhe dhugaa. Dhugaadha maal akkamii? Lama isinii deeminellee. Mee haara fagaattu? Mee ol jedhaa amma isinitti wayyoo inni sun? Ol jedha amma akkam isinii jiraan? Kaasi. Sitti wayyatee mee amma waan jette? Gaarii jira. Ni deemnaa gahee ka amma maal? Abbaa fagaattu isinillee galatooma. Geegesiin. Ayyee abbaa taliilee. Nagaatti ka deemne maal rabbi waliin nu haa deebisu nagaa irratti. Amiin. Salam alaikum sadati, ta'alu ya bahral madad. Du'ee bira gaana rakkaba. Dhufe ayyee. Maal taate haara fagaattu? Maal taate? Uftanii? Maal taate? Maal taate? Naa godhe qoricha abbaa taliilee. Maal si godhe? Mee ol jedhi taa'i maal si godhe? Du'ee abbaa fagaattu du'ee. Maal mee kam goonaree? Haakimaan si deemnu? Roobeen naan deema. Ayyee gaarii waamamee agasaniif qabdu. Huccuu ayii gaddura dhaallee agasi. Akkas godhe agasanii.
Wayyaa nagaya akkamis Nagumaami. numa jira kanoo Gosti ajame gaarii kana sonaafeet. maali haa Haadha fagaattuu narraa dhukkube. eenyu Haadha fagaattuu. ni dhukkube boo anaa doktoraare Gaariidhaan haakima nu geessita. haa ni geessina amma garuu hojiidha qaba Lakki abboo akka malee narraa dhukkubaa jira. abboo hojiidha qaba taa'ee boonarra Hadaraa akka malee narraa dhukkubaa jira. niin daddabaa bar Akka malee narraa dhukkubaa jira. Dafi amannee gaarii nuuf eegee farda jira. haa meeniin laala Mee dafika. Hootu mee hootu hoo dhufee hanga barmeedhaaf haa fudhutti. Hori kaawoo suuta koo. Adeemeen hin deebiin. Dafiqa. Maali kan mau hunda dhukkuba ta'edha. Laanuu kan mau hunda dhukkuba. warra adii Fatima maal isin fakkaatu wanni dizaayinii keessan mul'isutti qorichi aadaa kun humna ol waan fudhatameef miidhaa guddaa irraan gaheera jechuudha. Kanaafuu garuu isin yeroodhaan akka keessanitti wanna kana milkeessuu dandeenye garuu of duraa jechuudha. Qorichi aadaa osoo dhugaatan yookaan immoo osoo fudhatanii namicha qoricha aadaa gurgurisan nu bira fidanii qorichi kennamu sana laallee osoo seenaa fudhatan bareeda. Amma lubbuu isaanii waraabuu hin dhiyeera. Kanaaf isinii kennina. Boa jirtu fakkaate. Kai lafa. Continue to ready? Go. Ready? Action. Kana fuudhi mana galiti. Action. Fagaattuu ijoollee. Haadha fagaattuu. Bakka ijoollee Cut. Intaani kun. Mucha kaameraa keessaa waa dafaati. Hin dhaabbatiin ashi. Cut. Bakka bareeda. Koi duba deebi. Ready? Action. Abbaa fagaattu? deemi. As kennan dhaagaa qulu? Deemi.
Dafaa kottaa. Kan ni fakkaattee jiru. Wallaahi billee. Maaluma taate bada jiran. Maaluma cuman jabbatee. Ati cuman jallisee. Quay. Ish, ready? Ready? Maal gochuuf ready ta'a amma?